Yulee naambiste ammanta. Abboo safuu dhaqni maali mucayyoontuni hin marattee yoo ilmoo sirraan hin argatini injiraadhu jettee እንግዲህ አንille nagateen deemtu jettee dirqiin soomiyaa haala kanaan asitti naambiste inshallah sumayyaa dhiifama gootu akkasumas garuu sumayyaa ani sirraan bisuuf bukaan ijoollee isaa kan laallee silaallee gochuuf barbaadoo son taane achumaan haafee badda jedhee waan yaadeef akkas godhee isaan dhifama guddaan gaafadha ummata koonlee dhaggeeffadha diraamaa isaanii kana diraamaan isaanii dhumachuu ditinbiti komantii jalaan seenee ilaalaan ture baay'ee dheekkamtanii jirtu dhiifaman isin gaafadha sumayyaa dhiifama guddaa Saido waan kun ana badinatti fakkaata argite ati barnaa gala isiin siin jedha bar isii wanti sangootuu fi wanti kana hunda raawwatteef yeroo hunda garuu ana kiyyatti kun hundu jaalanatti fakkaatu yoo dhugaan na jaalatti ilmaan tiyas jaalachuu qabdi yoo dhugaan na jaalatti jaartii tiyataanis jaalachuu qabdi amma bar jibba miti Saidoo kiyya yeroo tokko akkam waan sharriif ilmaan tiyarraa naan biste seemuun ala akkam taasisti fakkaate shamarran yeroo baay'ee gaafa ilmoo madhalan kanatti naaf beeta abbaa warraa isaanii fi ilmoo gidduu jechu gaafa abbaan warraa isaanii yeroo baay'ee gara ilma isaaniitti gara ilma isaatti gara intala isaatti yeroo hunda yoo alaa galu እንግዲህ akkuma dhaggeeffattanii ayyooni እንግዲህ yeroo darbee boolidha deeffatteetii jirti akkamitti deeffatte kan jedhu kinoo akkuma dhaggeeffachaa jirtanii ilmoo godhachuu barbaada ani dhuguma kaa jechuun ani beektanii ani erga baalatti daarii ta'aniin boodatti osoo ji'an guutiin yookiin immoo ji'arree osoo guutiin gatee deemuun kuni amma dhugaadha sargiin isaanii kunis odoo dhuguma ta'ee ingitii gatee toon deemu jechuudha እንግዲህ ቦሌ ዳግጠያቺ አኩማ ዴፋtte ኪኖ deebi'ee afee ishiituna deebisee kanatti jedhe kaayee jechuudha saadammoo saadani maqaan isaatu yoo naa qabamu እንግዲህ sumayyaan immoo akkamnarraa ambisti ani sin beeku lola cimaa dhaqa እንግዲህ lola cimaarra jiru ayyuu fi sumayyaan jechuudha እንግዲህ Ayyoon shannafuutti jirti እንግዲህ ድራማ isaanii kun dhuma sin qabu nus immoo jaluma teenya dhaggeeffannaa isaan hordofna draamaa dhuma hin qabne kun dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko meeskii waanuma jiru iyyuu numa laalla እንግዲህ ድራማን ayyuu fi saadhan kuni maali kuni gowwaani maali draamaan keessaniin dhumu jedhanii namoonni baay'een barreeffaman baay'een nama hin arrabsu jechuudha gin yeroo tokko nama arrabsuun sheemidha beeksanii erga namaa ta'e bakka erga hojii kiyya jedhaniin boodatti hojjetanii maal rakkatan namni tokkosi bakka zim jedhanii dhaggeeffachuu malee wanti godhan hin jiru draamaa isaaniitis yaa'u hin dhumu yoo dhume jedhaniittuma qaxxalaa እንግዲህ dhugaa dubbachuu fi gin yeroo tokko dasnamira tokko gizee tokko immoo akka draamaa ta'e sirraa beeksisaa gizee tokko immoo dhugaadhaan akkam namni giraa akka abbaamee jira keessattuu warma TikTokii kanaaf ta'e barana maaliif jennaani isa immoo narrabsanii beektanii micatti arrabsu ishiin immoo dhugaa dubbachuuf akkanatti miidiyaa kanarratti arrabsame indama achirratti iyyuu deebi'an isheen kinoo kan namni jedheen iyyuu laaltu natti fakkaate barreeffama namni barreesseef iyyuu laalaan jirtu kinoo liibisi numa seentii inuma caffartisi gaafa isa bira dhaqtu bichaa immoo sheelaa godhatti gizee isa bira jirtu bichaa amantaa isaa fakkaatti yeroo isan biraa immoo isa bira hin jirre immoo nama biraati jechuudha ani keessattuu maalitti akka diraamaa ta'e yookiin piraankii ta'e baareseetanii samooni yeroo qalabatii faanaaf godhii piraankii taatee yeroo bakka sirriitti hin jette tokko yaa'u bakka amantaarra nan jijjiirradha jetteeni እንግዲህ amantaas hin jijjiirranne yoo akka turtummoo
warra muuziqaa mucaawii muuziqaa baasee ture isa wajjiniin jechuudha. Ni dandeessi natti fakkaate muuziqicha kanas ishii waan keessaa dhabamte hin jirtu jechuudha ayyuun tuni. Dhugaa dubbachuu fi isa dhiyeenya kana gadi lakkifamee iyyuu muuziqaa isaanii suni ani innaa kanaa fi shubbisallee hin dandeechi akkasuma dandeettii kana qabdi. Yaa akkuma beektanii warreen beektan jechuudha yeroo hunda TikTok ishee irratti amma fakkeenyaaf anuma YouTube irraa muranii fidan kana yoo ta'e malee ani TikTok ishee nan beeka yeroo hunda liiviin seenti achirratti amma fakkeenyaaf sheelarreen godhattu kanumatti dhufti hanga softee baatii jechuudha. Jechuun amma yeroo hunda ni follow godhee waan jiru na bira hin dhufa waan akkanaatu iyyuu naasoftu pop rankii ምናምን akkanayyuu naasoftu. Ingitii ayyuun dandeettii guddaa akka qabdu maal irratti baraseetanii dhugaa dubbachuun namni baqa ijoolleen amma ka inuma eeggatan jechuudha. Fakkeenyaaf warri keessattuu ishee arrabsan kuni inuma eeggatan liiv irratti so liivii seente ani guyyaa lamaan arge jechuudha. Arrabaa miti garuu oduu arrabni nama hin ajjeesa ta'e yookiin immoo ishii ajjeesa. Isheen garuu maatti fakkaatu. Dhugaa dubbachuun baqa akkuma oduu ulee ta'e nama rukuta ta'e garuu ishee rukutu maaliif akka ishee jibban hin beeku. Gin diraamadha erga diraamaa hojjettee waan barbaadde hojjechuu dandeessu jechuudha. Haala jireenya Itoophiyaa qaalee kan waan irree namni guddachuu hin danda'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf warra koomintii kanaatti tan kolfeeni maaliif ani isheetti toluun taane amantaa keenya maal gootanii namoonni tokko dhugaa dubbachuuf waa'ee amantaatii fi kana maaltu walitti fide sijammar waa'ee amantaatii fi kana omtu walitti finne isaaniifis hojiidha waan ta'e waan barbaadan hojjechuu danda'u YouTube isaaniiti waan ta'e isaan erga argatanii erga qarshii kaffalee fi maal rakkatan ibboo fataa jedhanii jiraatu. Dhugaa dandeettii sirriitti qabdi ayyuun baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf garuu akkuma argitan isheen daa'ima nama jabduu miti gin dandeettii sirriitti qabdi. Akkamitti dandeettii qabdi yoo jettanii ani yeroo hunda bakka fakkeenyaaf gaafa TikTok irraa fa'aa TikTok irratti haasoftu bakka dura in shubbisti isaan booda warra arrabsu kana koomintii isaanii ilaalte kolfiti dhugaa dubbachuuf takka waan humti takkilleen ittiin dhaga'amu maaliif jennaan iddoo nama tokko ta'e maalidha jecha isaan jedhaniin sanii dhugaa dubbachuun namoota meeqa kan TikTok irratti dhugaa dubbachuuf akkana naan jedhanii amma isheen takka biyya kana keessa Dubaay kana keessatti arrabummaan baqa eenyudha akka isheen taateen beekan Tigreedha micattii sunirree namni hedduun hin arrabsu beektanii inna baqa arrabummaa kanarraan namoonni tokko keessa ofii sammuu keessa ofiitti fudhatu beektanii arraba kanaayyuu dhugaa dubbachuun namoonni tokko immoo dantaan qaban maal jechuu barbaadetanii osoo akka ishee arrabsanii akka ayyuu arrabsaniiti isheetu yookiin immoo aaree waan ta'e ta'a. Gin isheen dantaatti hin qabne hin kolfiti jechuudha gisee namoonni hedduun arrabsanii. Ani fakkeenya baay'een irraa fudhadhee mucayyoon tuni fayyaa qabdi mee bakka fayyitu ishii keessaa jedhu namoonni tokko ishii fataa jetti maal rakkatte kan namni jedhu dhageechi bakka wanta namni tokko amma fakkeenyaaf karoora tokko gaafa baafate jecha namaa sana of duuba deebi'ee too hin ilaalu garuma fuulduraatti deema malee of duuba deebi'ee namni kaayyoo karoora qabu tokko dudduubatti deebi'ee waa biraa hin ilaalu jechuudha. Kanaafuu isheenis akkasii warreen arrabsitanii amma fakkeenyaaf namoonni akkasii jechuudha dhugaa dubbachuuf namoonni nama arrabsanii ofuma isaaniitiif sammuun isaaniitiyyuu sirrii miti. Maaliif jennaan arraba sanuyyuu eechaa baratan. Waan akkana irratti nama arrabsuun maaliif barbaachisa dhugaa dubbachuuf? Erganaa ta'a jetteeni amma fakkeenyaaf summiyyaas ta'ee summiyyaa jedhamtu sunis ta'ee amma YouTube
kana dalaguudhaaf waa baay'ee raawwattee amma fakkeenyaaf kilooriksii faamiila darbe gaafa cidha jedhanii sanittis kilooriksii obra gootee kilooriksii burcuqqoo akka bishaan isheen asijamaar burcuqqootti kan qicate bishaan dhugdee kilooriksii dhugee jettee osoo dhugdemee oggasuma akkamitti teeche tooyituu sandalagdee diraa keessa mi'an akkanuma na dhibee dhugaa dubbachuuf firaankii ishiinis firaankii hojjetti jarris dhufanii firaankii hojjetta. Kanaafuu itti oo'inaan namtichis Itoophiyaa keessatti itti oo'inaan ittuma fufee jechuudha firaankii isaanii kana. Kanaafiyyuu ani yoomnuma diraaman isaanii kuni warreen jettanii aan isaanii ganaa dheerata kanumarraayyuu jechuudha. Ganaa ilmoo godhatu ganaa daa'ima godhatu baay'ee tokko na ajaa'ibde dhugaa dubbachuuf jechi yeroo tokko na kofalchiisaadha. Maaliif jennaanii bakka haalli haasofni ishii bakka baay'ee tokko keessatti ilaalanii dhugaa dubbachuuf hedduma takka nama garramti. Amma fakkeenyaaf gaafa sanfaa shaanxaa fudhatanii nda'u shaanxaa fudhatanii boolee fa'aan deeman meexaarii meeqa keessa darbanii tasgaan isin yoomdhumaa firaankii isaanii kun yoomdhumataa maaldhumata kun namoota meeqa kanuma hojjechuuf jecha kan shaanxaa baatanii biyya boolee dhaqan dhugaa dubbachuuf na prankin yookiin immoo diraamaa noo dheeratis diraamas prankin yoo dheeratis hin bareedu. Gabaabsuma wayyaa kanaafiyyuu gabaabsaa isiniin jechuu barbaada sumarraan yoo akka carraa viidiyoon kee kun sin